haadha xiiqii indalammi way akkana tol dhungatu kun seenaa jara kanaa baay'een keessan ni beektu. Kan hin beekneef immoo anis siniifan ibsa. Garuu baay'ee na ajaa'ibe. Dhugaa baay'ee na ajaa'ibe. Walitti deebuu isaaniitti immoo baay'een gammade. Yeroo tokko jireenya namaa jidduu seenanii waa haasa'uun booda nama qaanessa. Jireenya nama lamaan ijaarame qaamni sadaffaa yoo seene booda ni qaana'a. Innaa ijoollee tana namoonni hedduun ajandaa godhatanii irraa dubbachaa turan. Har'a garuu akkanatti yoon argu na ajaa'ibe. Ani viidiyoo isaaniitti illee nan arge malee irratti sun hojjenne gizee sanitti maaliif haalli isheen itti bochuu garaa odoo na nyaatu immoo irratti hin hojjenne jechuudha. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan like share subscribe gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isin jechuun affeerraa kooti. Viidiyoo na cinaatti argitan kuni haadha maqaan TikTok ishee haadha xiiqii jedha. Akkasumas Facebook irratti sabboontuu Oromoo kan jedhuudhaan ishee beekaa jechuudha. Namoonni hedduun ijoollee kana ni beektu. Abbaa manaa ishee kan ta'e Lammii jedhama. Isa sana ni beektu jechuudha. Isa kana kan yeroo darbee akkamitti akka wal lolaa turan ni beektu. Yeroo darbee narratti haadha manaa biraa fuudhee narratti qabeenya ani horee irratti dubartii biraa galchee jedhanii baay'ee wal lolaa turanii doom lafa wayiti irratti lafa ani bitee irratti dubartii biraa fuudhee jennaan inni immoo laficha san atarrafee gurguradhee jira maal abbaa keetii fiddaa maal fiduu dandeessaa kan jedhaniin baay'ee jechoota namni namaan jechuu hin malle jedhanii sirriitti wal arrabsaa akka turan hundi keenya ni yaadattu. Yoo yaadachuu baattan viidiyoo isaanii sansiniif hin bidan jira dhugaa viidiyoon isaanii akka ajaa'ibaatitti garuu keessa galchuun barbaanne jechuudha. Yoo hin barbaannatan siniif fida viidiyoo biraa irratti. Innaa guyyaa tokko akka carraa laayivii irratti argan waan akkana laayivii illee seenee ilaaluun jaalladhu tasan jala dhaqee maal jettee namni gizee biyya arabaatii galtu gizee san qalabatii hidhattee as deebite jechuudha. Gaafa biyya arabaa ganaa galtu ishiin inni gizee simachuu dhufu sanii abaaboo bitee dhandhee ababaa malee dhaqee jechuudha. Edaashiin gizee sanitti garumatti taazabdee ush jetteetuma dabartee jechuudha. Amma wallollaan walitti buunaan maal jetteetti dubbatte yoo jettanii maalan kolfee miti guyyaa sanii. Akkin guyyaa san kolfee jireenya kiyya keessatti kolfee hin beeku baay'ee nagarame jechuudha. Innaa maal jette ati gaafa boolee dhuftu abaaboo takkaanaaf iddee dhufuu dadhabdee qullubbii maalii fakkaattee dhufte jetteeni jennaan inni immoo maal jedheeni osoon abaaboo san sii fidee jiraadha ta'e yoo kanaa gaman gubadhaa jedheen dhaggeeffadha yoo kana gubata meeqan gubadhan ture. Garuu abaaboo san waan siif finneefan akkanatti bashannana jedheeni baay'ee liibii irrattis deebisaa turanii. Yeroo sanitti namoonni hedduunis walgalaa qabanii waa'ee isaanii kanaa hojjechaa turanii jechuudha. Innis immoo dubartii takkaamti lamaa sadii irratti fuudha jedhee itti fokkoraa ture. Sin barbaadu sin beeku jechaanii ture. Ishiin immoo waa baay'ee waliin jechaa turan dhugaa namatti dhagahama hayi. Gizee tokko jireenya ofii keessa yookaan isaan beekamtee argachuufis akkas gootee ta'ee naa galuu didee dhugaa amma yoo ilaalu naa galuu didee jechuudha. Yeroo tokko obboloota koo aguma feetan nama tokko yoo walloltan miira keessa seentanii miidiyaa irratti of hin baasina. Ijoolleen tokko maal jedhuuni koomentii isaanii yeroon dubbisu viidiyoo ammaa kana jalatti ati gizee sanii laayivii gubbaa irratti kan iyyitu viidiyoo saniin kan iyyitu har'a galtee dhungachuu dharraateet iyyaa baatee edaa kan jedhanitu jira. Akkasumas immoo jireenya namaa keessa seenuun booda akka nama qaanechu isinirraa baradhee jira. Ani viidiyoon gizee sanii viidiyoo hedduun na bira jira. Garuu gaafa akkan isin argu na ajaa'ibdanii maaliif jireenya keessa miidiyaa irratti ulbaaftan kan jedhu jira. Waa hedduu koomentii baay'een kan barreeffame jira jechuudha walumaa galatti. Anamma walumaa galatti jara kanaan ani waa biraan jedhu. Baga waaqayyoon walitti sin deebisee namni gargar ba'uu osoo hin taane walitti deebi'uu caala wanti nama gammachiisu tokkollee hin jiru. Baay'een sinii gammadee jira obboleettii koo
haadha xiiqii akkasumas obboleecha keenya lammii baga waaqayyoon seexana gidduu keessanii barbadeesse isin tokko isin godheen jedha. Asirraan barumsa wannan argadhe isaan irraa jechuudha. Jireenya ofii abbaa manaas haa ta'u hiriyyaas haa ta'u qalabatii godhattee kan dhufte kan gara fuulduraatti sitti hirmuu barbaaddu yaa ta'u jechuudha. Akka tasaa yoo walitti buutanii akka tasaa yoo walitti bu'anii miidiyaa gubbaarratti wal baasuun bu'aa tokkollee hin qabu. Uummanni miidiyaa viidiyoo san kukkutee irratti hojjetee kun namoonni hedduun ofii isaaniitiif beekamtii kan ittiin argatan jiru. Viidiyoo namaatiin viidiyoo namaa irratti hojjetanii ittiin beekamtii argatu ittiin guddatu jechuudha. Yeroota sanitti garuu warroonni koomentarii itti kolfuu kan itti kolfantu jira. Kan wanta garaagaraa barreessantu jira. Niif galee miti har'a obboleettii keenya kana namoota hedduutu miidiyaa hedduurra deeme jechuudha. Dhugaa yuutuubii ijoollee hedduu keessaa baasetu fiduu nan danda'a. Ani garuu kiyyarratti isaaniif feene garuu amma akka barumsaatitti isin hojjechaa jira malee gizee san hin feene jechuudha. Garuu namoonni hedduun ijoollee tana fe'achaa ture jechuudha. Inna kanaaf jireenyi ilma namaa kan nama tokko wajjin jireenya yoo ijaarratte jireenya kee miidiyaa irratti hin baasin. Nama tokko wajjin yoo wal lolte miidiyaa irratti nama kana wajjin wal lole jettee hin baasin. Yoo danda'amaa ta'ee namoota beektuun namatti dhiyaattuun nama kanaa yoo wal lolte nama sanitti himtee dubbii kana formaatatti fiduudha jechuudha. Namni nama waan ta'eef namni nama wajjin odoo walitti hin bu'iin osoo nama wajjin waliin loliin namni jiraatu hin jira jedhee hin yaaduun akka mataa kootti isiniif galamti tasa walitti bu'a. Kan walitti nama buustus immoo seexana. Seexana immoo waaqayyoon jidduu namaati haa balleechuu haa barbadeechuu. Walitti erga bu'aniin boodatti immoo miidiyaa sun taane jireenyi kan lafarraatitu gaariidha. Hawaasni jira. Fakkeenyaaf mucaan kun maatii qaba kan irraa dhalate. Isheenis maatii qabdi kan irraa dhalatte. Isa wajjin walitti buutee miti haga miidiyaa irratti ol ba'anii jechoota hin taane wal arrabsanii maatii isaatitti amma himachuu hin dandeechi. Erga qalabatii godhee fi inni yoo waa tokko godhee haadhaaf abbaa isaatitti himuu hin dandeechi. Obboleewwan isaatitti himuu hin dandeechi. Wanta kana haala salphaadhaan formaatatti fiduu hin dandeessi jechuudha. Niif galemti. Kanaaf wanta maatiin furuu danda'u tokko wanta hawaasni naannoo furuu danda'u tokko miidiyaa irratti obbaasuun har'a namoota hedduutu itti kolfaa jira jechuudha. Waa hedduu jedhanii ni koomentiidhaan jechuudha. Innaa kunis dogongoraa isiniin jechuu barbaada. Shamarran biyya Arabaa irratti ni mul'ata. Shamarran biyya Arabaa baay'een keessan biyya Arabaa erga dhuftanii bultii keessanis kan diiddan hedduutu jira. Akkasumas immoo jireenya keessan gaarii keessaa baatanii jireenya akkamii keessaa baatanii asitti bartan jireenya keessan diiddanii barbadeessitanii jiruun isinitti dukkanoofte hedduun keessan ni jirtu jechuudha. Hin dubbattan malee gubaa keessan garaa keessanitti qabatu. Garuu gaafa gufuun jireenya keessanitti dhufuu barbaaddu sanii qaxxattanii odoo gara biyyaa galtanii irra filatamaadha. Maatii hawaasatiin jireenya keessan kana fooyyeffattanii itti odoo seentanii gaariidha. Ijoolleen tokko kan dogongortan jirtu. Odoo abbaa manaa qabdanii asii dhuftanii abbaa manaatiin walitti buutanii wal loltanii deebitanii dhiira biraa kan ollaaniidhaan jaalattanii deebitanii lammata kan miidhamtan jirtu. Mee wantoota akkasii ijoollee hedduun gara keessatiin kan akkasitti seenaa isinitti himatti jirtu obboleettiin keenya viidiyoon irratti isin hojjedha dhugaa. Kanaafuu dhiira tokko wal lolte jechuun dhiirri biraa dhufe jireenya kee ni bareecha yookaan si gammachiisa jechuu miti. Niif galeemti. Kanaafuu bultii diiguun salphaadha garuu ijaaruun ni ulfaata. Dhugaan isinitti himan bultii keessan hin diigina. Gola biyya ormaa teessanii bultii keessan hin diigina. Wanni fedhe haa galu yeroo abbaa manaa keessan wajjin tasa walitti buutanii yookaan jireenya keessan jalaa boora'uuf ta'e qaxxadhaa galaa gara birrin cinqir jettee yaabaddu jechaadha. Galaa gara jireenya keessanii kan waaqayyo isinii hireen ittiin jiraachuudha malee jireenya ofii diiguu jechuun salphaa miti dhugaa rabbi. Jireenya waaqayyoon namaaf ijaaraa. Waaqayyumatu immoo hanga xumuraa nama oofa jechuudha. Jireenya waaqayyoon beeku yoo ijaarratan hin diigamus jechuudha. Namni dharaan sin jaalanne namni dhugaadhaan si jaallatu jireenya isaa gonfa illee yoo walitti bu'anii wal lolaniyyuu jireenya isaa hin diigu jechuudha. Akkas obboloota koo waa'ee kana viidiyoo biraatiin walitti dachaana. Amma viidiyoo kiyya samarraa nan goolabaa jarri wal loles baga walitti araarame koongireeshin jedhee jira. Baay'inti isinii gammadee jira hundaafuu hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti turtii gaarii isiniif haa ta'u.